Hey guys, how are you doing? I'm doing great, glory to God. Great. So let's proceed to our today's topic. Har'ammoo jechoota koman ta'an bifa garaagaraatiin yeroo garaagaraa fayyadamnu isaan kana laallaa jechuudha. Good. Let's dive into it. Jalqabaa nu ilaallu harka si nyaachise yookiis immoo nama waasii godhe hin miidhiini ka jennu yookiis immoo harka irraa nyaatte hin miidhiini ka jedhu jechama akkasii yeroo garaagaraa ni fayyadamna. So afaan Ingiliffaatiin kana jechuu yoo barbaanne maal jenna? What could you say? You can try? There anybody who can try? Okay, excellent. So akkasana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Don't bite the hand that feeds you. Don't bite the hand that feeds you. Do not bite the hand that feeds you. Don't bite the hand that feeds you. Don't bite the hand that feeds you. Jechuun harka irraa nyaatu yookiis immoo harka si nyaachise hin miidhiini. Hin nyaatiin deebiste yookiis immoo hin miidhiiniin rukutiin jechuudha. So kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan kan nuyi har'a ilaallu waa'ee kanaa hin dhiphatini anatti dhiisi. Just anatti dhiisi waa'ee kanaa hin dhiphatini ni jenna yeroo hedduu. So kana jechuu yoo barbaanne leave it to me. Leave it to me. Leave it to me jechuu ni dandeenya jechuudha. Leave it to me jechuun anatti dhiisi hin dhiphatini hin cannaqamin yookiis immoo akkasumara frustrating godhini. So anatti dhiisi jechuu barbaanne leave it to me jechuu ni dandeenya jechuudha. Leave it to me jechuun baqa anaaf dhiisisa kana anatti dhiisi jechuu yoo barbaanne akkana jechuu dandeenya jechuudha. Inni kabiraan filannoo keetii akka barbaaddedha si harka jira jechuun just you can manage or you could manage by yourself ka jedhu ofii kee akka barbaadde gochuu dandeessa filannoo keetii ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin immoo kana jechuu yoo barbaanne saphaadhumatti maal jechuu barbaanna maal jechuu dandeenya? That's your choice. That's your choice. That is your choice. That's your choice. Jechuu ni dandeenya jechuudha. That's your choice. Jechuun kun filannoo keetii yookiis immoo akka barbaadde gochuu dandeessa filannoo keetii just it's up to you isa jennudha jechuudha. Sana wajjiniin walitti dhihaataa jechuudha. Great. Inni kabiraan kan nuyi ilaallu ana amanii dhimma ta'e wayiidhaaf namni yeroo inni dhimma ta'e nutti kennate kee yoo rakkatu yoo challenge ta'u yookiis immoo shakkii keessa galee yoo rigal challenge ta'u so ana irratti lakkaayi yookiis immoo ana amanii homaa hin dhiphatini ni jenna. So kana jechuu yoo barbaanne immoo you can count on me. You can count on me. Inni kabiraan anoo maalin argadha waan ta'e wayii hojjennee kana naa godheeti yookiis immoo kana godhi gaafa namni nuun jedhu so ani immoo maalin argadha yoon kana hojjedhe yookiis immoo kana godhe anaaf immoo just benefitii ana asirraa argadhu yookiis immoo bu'aa ana asirraa argadhu yookiis immoo faayidaa ana asirraa argadhu maalin ni jenna. So akkasana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jechuu dandeenya? Was in it for me. Was in it for me. What is in it for me? Was in it for me jechuun ni dandeenya jechuudha. Was in it for me jechuun anoo maalin argadha yookiis immoo benefitii ani waan kanarraatii argadhu maali jechaa jirra jechuudha. Was in it for me. Was in it for me jechuun ni dandeenya jechuudha. Was in it for me. Was in it for him. Subjectoota achi fayyadamnu sana pronoun sana jijjiiruutiin isin immoo bifa barbaaddanii iddoo garaagaraatti fayyadamuuf akka isiniif mijatuutiin irra deebi'uutiin shaakaluu hin dagatinaa. Inni kabiraan kan nuyi har'a ilaallu you can count on jechuun ni dandeenya jechuudha. You can count on jechuun ana amanadhu yookiis immoo ana irratti gatii dhiisii dhimma sana jechaa jirra jechuudha. Excellent. Inni kabiraan what happened to you? What happened to you? Kana jechuun maal taate yookiis rakkoo maaltu si mudate jechuu barbaanne what happened to you yookiis immoo what is the matter with you jechuus ni dandeenya jechuudha. What the matter with you or what happened to you jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun immoo maaltu si mudate yookiis
rakkoo maaltu si qunname maal taati jechuu dandeenya jechuudha. Isuma kana immoo rakkoo maaltu isa mudate rakkoo maaltu ishee mudate jechuu barbaan what happened to you isa jedhu sana what happened to him or what happened to her what happened to them jechuu yoo barbaanne immoo afaan ammaan fayyadu deebii keessan komeetii jala naaf kaa'u. Put your answer in the comment section. If you answer in the comment section.